Andolim gosa waggaa 13 fi akka hidhamuu fi murtii itti kenneera jedhamee haasa'amaatii jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa guddaa qabaadha lafa jirtanitti isiniin jira. Akkasuma immoo maatii taatanii kan hin jirre subscribe gochuudhaan maatii ta'a isiniin jedha. Mana kanaaf yoo jaalattanii like illee godhaa isiniin jira. Kanatti haasuudhaan obboleessa keenya Andolim gosa jechuudha samuune darbee sababa obboleettiin keenya boqottee akkasuma immoo isaafillee jaalallee isaa yookaas immoo haadha manaa isaa boruu godhachuudhaaf nama hariiroo waggaa lamaa oliif waliin ture jechuudha. Kanaaf wanti social media kanarra deemamaa jiru saba dhugaa mucayyoo kana dhaga'uudhaaf dhaggeeffachaa jiru burjaajessaa jira. Innis immoo akkas kan jedhudha Andolim gosa mucayyoo kana ajjeesee murtii waggaa 13 itti murteeffamee jira jedhanii haasaa jiru. Dubbiin kun eessaa dhufee dhuguma mana murtii yookaas immoo mucayyoo kanarratti yakka akkasii ajjeecha kana raawwatee obboleessi kun murtii akkasii yookaas immoo adamni akkasii irratti murtaa'ee isa jedhu walii wajjin ilaallashiniin jedha obboloota koo eessaa fidaniyyuu inni jedhu jechuudha. Maaliif nu caala jechuudha nu caala isaan jara kana lamaan kan wal jaalatu gaaris amas waan hundumayyuu kan wal wajjin dabarsee namni immoo nama waan ta'eef mana keessatti eelenii fi gullichaan iyyuu wal gufatti jedha Oromoon gaafa mammaaku namni jiruuf jireenya isaa keessatti karoora isaa gara fuulduraa keessatti walitti bu'uutii danda'a yeroo walitti bu'ellee walirra rukutuutii danda'a jechuudha. Kanammoo nan ajjeesa jedheetu miti namni gaafa haaree keessatti lubbuu isaayyuu baasuu danda'a ofiidhuma isaatiin. Hani wanti na shakkaa jira akka tasaa ta'ee rukutee laata otoo rukutee iyyuu immoo gana namni nama ajjeese akkamitti nama ajjeesee yaadateetumayyuu immoo gamoorraan gadi darbata isa jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu ani wanta akkasii kana gonkumayyuu fudhadhu. Darbeetis immoo gaaffin namoota baay'ee Hacaaluu yeroo boqote sana iyyuu yeroo boqotu sana iddoon inni waraanname akkamitti akka rukutame reeffi isaa iyyuu suura kaafamee ture. Mucayyoon kun immoo akkamitti suurri ishii kaafamuu didee suurri ishii gadi nuuf haa ba'u iddoo qaama ishii irratti miidhamni hin geeffamne akkamitti qaamni ishii cabuu didee akkamitti qaamni ishii dhiiguu didee gamoo shanaffaarra gad darbatamee kanaaf isumata ajjeesee isumatu gad darbatee affanee maal jedhanii keessuma jechuudha yoonii maanyaa jedha suni akka inni firaashii lama gidduutti ishii ukkaabsee ajjeesee akka inni akkas godhe jechuudha kan dubbachaa jiru. Suurallee isa tureebaa ture mana keessatti dararaa ture jedhee isa biraa kan ba'e malee Oromoo biraa miti. Yoonii maanyan immoo erga yoomiyyuu saba Oromootiif dubbatee hin beeku viidiyoo Hacaaluu irratti ba'ee waraabee erga Hacaaluun du'ee waan inni haasa'aa ture hundi keessaniyyuu arguutii dandeessu sina hin jira. Akkasuma immoo shirri garagaraa Andolim irratti hojjetamaatii kan ture. Kanaaf uummanni Habashaa yeroo hundumayyuu uummata Oromootiif gaarii takkayyuu yaadanii hin beekanii basmaam jedhanii sabni kaleessa haadu'an jedhanii qalaa turan har'ammoo gadi ba'anii Oromoodhaaf quuqqamanii dhuguma Oromoo dhugaa sahaboo jedhanii dubbatu isinitti fakkaatanii karaa ittiin yaada namootaa gargar facaasan ajandaa uumuu isaaniiti. Kanaaf iyyuu Oromoo mucayyoo kana dhabneerra ammas immoo mucaa kana dhabuutii hin qabnu karaa danda'ameen manni seera harka galee jira mucaa waan ta'eef seerri immoo gara qabetti amma ta'e hin qabasaniin jedha. Guyyaa waggoota 13 fi itti murteeffame kan jedhamu immoo soba guddaadha jechuudha. Innis maal inni yoo jettani Andolim gosa isatu mana ture waan ta'eef gaafa jaalalleessaa kun boqottu gaafa sana inni shakkamaa jalqabaa ta'ee manni murtii innillee harka keessaa qabaachuu danda'a inni akkas gochuu danda'a jedhee qorachuudhaaf guyyaa 14 gaafa gaafatu guyyaa 13 eeyyamame guyyaa 13 qorannoo sanaaf eeyyamame yookaas immoo fudhate sana as deebisanii warroonni nama kana hin jaalanne jibba dhuunfaasaa irraa qabanii as deebisanii guyyaa waggaa 13 irratti murteeffame isa ajjeesee. Kanaaf waggaan 13 ga'aa miti itti murtaa'ee du'uu qaba yookaas immoo umurii isaa guutuu
itti murtaa'uutii qaba hadabamuu qaba mana seera jala galee hidhamuu qaba kan jedhan namoota hedduutu jiru jechuudha. Kaan immoo ba'uuf jira akkamitti ba'uun qabu ajjeefamuu qaba mana hadabaa jala turuu qaba waan jedhanii namoota hedduu bira jira. Gareen tokko gara mucayyoo goranii mucayyoo ishii boqottee dhugaa ishii falminanii gareen tokko immoo gara isaa goranii bakka lamatti wal qoodan jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee jarri kun lamaaniyyuu dhiiga keenyadha gargar baasuu hin dandeenyu. Mucayyoo kanas immoo dhugaa ishii barbaaduu kan dandeenyu karaa haqaarra otee malee isa jiru kanas miinee isa jiru kanas immoo ishiitti daballee miti kan barbaannu. Maaliif namni dhuguma mucayyoo kana miidhuusaa inni akkas gochuusaa beektan yoo jiraatanii dhaqanii to'ii qaama seeratti beeksanii wanta jiru dhugaa jiru ifa baasuu akka sanatti malee nama kana sababa shakkamu qofaaf jechuudha harkisaa qulqulluu ta'ee otoo jiru achi keessatti murtiin du'aa irratti murteeffamu yookaas immoo hidhamuutiin qabu harki nama kanaa qulqulluu taanani gadi lakkifamuutii qaba siniin jedha. Isaafiyyuu gadda isa guddaadha siniin jedha jaalalleessaa yookiis immoo haadha manaasaa boruu kana dhabuuni nama jireenyaaf wajjin karoorfachaa ture siniin jedha. Akkasuma immoo namoonni akkasumatti yaada ilaalcha sammuu keessaniitiin wantoota hedduu jibba garagaraa dhuunfaadhaan qabdanii mul'ifachuudhaaf jettanii namarratti kan bobbaatanii adaraa dhaabadhaa ilaala. Maaliif mucayyoon kun kaleessa nan jiraadha jettee guyyaa dhaloota ishii kabajuudha torbeetti galtee qophii garagaraa xumurtee garuutii karoora waaqayyo uumaa malee kashii galma hin geenye. Kanaafiyyuu har'a keenya malee boruun beennu wanti dubbannu hundumsaayyuu guyyaa tokko nutti faraduuf jira waan ta'eef adaraa keessanii waan isin ilaallanne waan hin beenne fuutanii namarratti hin murteessinaadha. Dhugaa qabdu yoo ta'e karaa dhugaarra deemuudha. Karaa dhugaatu dhugaa baasa malee karaa sobaatiin jibba namaaf qabnuu fi akkasuma immoo shakkii qabnu namarratti duulutii hin qabnu siniin jedha. Nuuf isaan lamaaniyyuu tokkumaa garaagarummaa hin qabanii ija mirgaatii fi bitaadha. Dhugaa obboleettii keenya immoo rabbi haa baasu. Namni dhugaa obboleettii kana immoo otoo beeku sababa Andoolem jaalatuuf dhoksa yoo ta'e immoo rabbi itti darbee isa haa gaafatu. Boru waan taanu hin beeknu waan ta'eef dhugaaf dhugaa irratti qofa hundoofnu siniin jedha. Yaadni kun dogoggora yoo ta'e dhiifama. Kun yaada ilaalcha mataa kooti siniin jedha. Turtii gaarii.